السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم بلتن جرتو فيا ويا نقا بلتني بقى نقا بلتني كان نقا نبوش نقا نواوشو بلتي نقا نوفاتا والمي نقا نوفاتو بري برا بلسماتا وبرا نقينيا برا قبينيا برا توكوما برا جالا رب نوفاقودو كركة ركو ربي أباسو كوسا كوسما ربي فيسو خنبيلي ربي ناقوسو كدبي ربي أكنو كايدا ميدا ربي أباسو dan tabiyya alaatis tabiyya keessaatis ummata oromootti jabaataa jirti rabbi bakka hundaa furmaataa fidu kaayidhaa nu baasu rabbi nuuf haa fidu ka ummata keenya jaalatuu fi ummata keenya jaalachiisu addunyaatti illee rabbi nuuf haa fidu baga jiraattanii oolmeenyi nagaa ta'e herman wees nagaan nu bulchuu jennaan kan ammoo nu bariin nagaa nuuf haa ta'u jenna egaa kanatti aansuudhaan ammoo har'a yaada iyyaafannootiin irraa qaba ummati oromoo bal'aan bakka jirtanitti viidiyoo kana dhaggeeffattan akka sheer gootanii nuuf iyyaafattan jechuun barbaada. Sheer laayik saabskiraayib godhuun dagatinaadha. Rakkoo jirtu walumaanuu furanna dadhabbina keenya wal gargaarra wallaaluma keenya wal barsiifna. Oromoo nama biraan qabu oromummaa isaa malee oromoo isaa malee badii tokko hin qabu. Qabeenya isaatii fi oromummaa isaatiif malee kan jibbamuuf kan ajjeefamuuf kanaafuu baga jiraattanii waan oromoo dubbatuuf immoo waan ofii haasa'uun ammoo har'a yeroo ammaa siyaasa keessa galche siin jedhan garuu waan ofii dubbatuun rabbi birattis badaa miti nama birattis badaa miti ture sila garuu yeroo ammaa kana waan nama biraa yoo dubbattee nama biraa arrabsite sansituu badii qabaa afaan keessatti saalfata garuu waan ofiitii fi tolkii ofiitii fi badii ofii namni yoo haasa'e badaas hin qabu rabbiin illee walitti nama buusu waan amma kanaati yoo waan oromoo kana haasa'uu guddatte kun siyaasa keessa galee namaan jedhanii nuti immoo qolmaa qotee bulaati siyaasa hin beeknu waan biraatis hin beeknu garuu wanni oromoo kun anis oromoo waggaa miliyoon 60 sanirraa tokko jechuu lakkaan keessaniin fidama jechuu saniifu akka nama tokko tahee waan oromoon dubbadhee si mirgan qaba jeetiin amana dirqamaan qaba jeetiin fudhaas yoo kan rakkate argee sirraa dubbadhaati yoo ka beela erga danda'e nyaachisaa yoon dadhabe iyyaafadhee fi akka nyaachisan godhaati karaa itti maluu fi karaa maluun oromoodhaaf nagaa jaalatuu fi nagaa barbaaduu fi dubbachuun dhiisuu yaaduun dhiisuu jechuu barbaadeeti kanaafuu namni gaa waan ofii tokko yoo kunuunfatee itti xiyyeeffate jiraachifatuu danda'a jiraatuu danda'a jechuudha kanaafuu waan oromoo bakka oromoo itti rakkatte dhageenyettis ni dubbannaafis hiyyaannaafis nu yaachisa ilmi oromoo tokko du'uu miti nurra hoosatuu nu yaachisa rakkoon ilmaan oromoodhaa bakka hundattuu gaa rakkatte nu yaachisa nu rokkisa gaafa oromoon gammadee faraan ta'e nuti faraan taana ni gammanna jechuudha waan oromoon keessa baatee barana isa rakkate ji isa wajjii yaadee rakkate ji walumaan uquu qabna amma gaa dhimman dhufeefiin xumuradha isa sana ammoo boodaanti deebiha egaa namni dhimma gaba'aa bu'eef dura xumurateeti booda ammoo dabalaatti darbaa amma inni kun dabalamee dhimmaan dhufeefan yaada isiniif laadhee deemuu barbaada maaliifi oromoon viidiyoo kana dhaggeeffatan hundi keessanuu nama fira qabdan hiriyaa qabdan nama qabameedhaa keessa jiru beektan hundi keessanuu akka nuuf iyyaafatta jechuun barbaada warra Riyaad jiru keessa mana hidhaa Riyaad shimeesii warra jiru akka nuuf gaafattan warri safaaraatis kan Riyaad jirtan dhimma kana akka jala deemtanii nuuf qorattanii nuuf gabaaftan jechuun barbaada namni kun hoosatee baatii 3 mana hakimaa ciiseeti mana hakimaa keessatti baatii 3 ciisee achi bahe namni kun nama hoosummaa jabaa hoosatee akka malee hoosate suuraa isaa gadan sinii baasaa maqaa sallee irratti barreesseeti arguuf jirtanii kunooti suuraan isaa kana suuraa kana hoggaa agartan ammoo warri argees jawwaalacha keessa qaboo jiraate sitti illee ergitanii nama akkana nu laalaa jechuun hin dagatinaa jechuu barbaade suuraa san buuftanii kanaafuu amaanaa obbolummaa ta oromummaa amantii waliin qabna oromummaa waliin qabna biyya waliin qabna lafee waliin qabna lafa waliin jenne jirra sibaay beettanii mitire saniifuu maqaan keenya bakka hundatti jibbamaa jira mootummaa isa nu jibbisiisuu miti isa ummata addunyaatti wal nu jaalachiisu rabbi nu waafidu
sabbaa biyyaa nu godhee biyya irratti gadi nu dhaabu kabaja nutti horee biyya nagaa nu godhu rabbi nuuf haa fidu baga jiraanne gaahi mucayyoon kun hoosummaan isaadha hin dubbatu danda'e sagaleen qabamaadha sagaleen isaan dubbatu dubbatee isin dhageessisu hususaa ta'e malee qabamee ukkaanfamee jira sagaleen isaati rakkoo kanaaf baatii sadii taa'ee qaamaanuu akka malee uqqatee hanga tokko wallaaname sagaleen isaa ammas saanuma saamatiidha mucayyoon jawwaaluma saamatiiti hazaazallee qabu hazaazilleen hin jiru wama rabbiin jaammoo faajittiin jiru wallahi hazaazilleen hin jiru sagaleen cufamaadha namni kun uqqatee akka malee laafee jira nama osummaan isaa laaffisee jiru yeroo ammaa kana gaa rakkoo waan cimatteefu bakka taa'us waan dhabeefu namni ofitti ol laman naqu nama akkasitti gaa rakkoo keessa waan jiruufu mootummaan qabee hidhaa sheeneera eega sheenees bilbil isaan dalaguu asiin jiran jenne akkanattan jiran jenne waan keessa jiru hin beekamne mumkin osummaa sun itti duudhee achumaanuu du'u malaa yookiin owwa dadhabuu malaa yookiin nama zahamaa dadhabuu malaa wallahu alam jechuu barbaadeeti dhiifama immoo kan maamaa maaliif kaatte yoo jettan kan maamaa daawwattoonni keetis baay'ee waan ta'aniif yookiin koronaa qabsiifta ummata kan maamaa kaadhuu naan jedhe diddu mukaalafa akkuma si barreessina naan jedhe sanan sodaadheen kaadhe dhiifama waan akkasiiti dhiifama wallaahi wanni kun hedduu nu yaachisee jee ahliin biyyarraa odeeffatutti jira firri isaadhaas keessas odeeffatutti jira hin argamne iyyaafannoo warra sagalee kana dhagaye hundaaf amaanaa wanni walitti dhaammannu akka hiriyaa qabdan achi keessa jiruu fi fira qabdan achi keessa jiru nama beektan ilma oromoo taatanii sagalee kana dhageessan hundi keessan bilbaltanii ammata Hasan Muhammad aanaa artummaa fursee dhalata qoriiti warri beektan jettanii ni gaafattan yoo kan argamu taate bilbilee ahliisaa ka biyya keenya keessa jirus ka biyya jirus haa gaafatu jechuun barbaada yoo kan lakkoofsa hin qabaannillee ta'e gaa akka feesbuuk irrallee olchitanii yaadi isaadhaa suuraa kaaftanii nama bireen gaa islaama wanni feesbuuk irra bahe akka waan kana nurratti nu hojjettan oromoon bal'aan yoo du'ees ammoo warri safaaraadhaa bakka inni itti du'eetti fi tallaajanni keessa jirullee akka nu qoratanii nuuf gabaasan maaliif jennaan nama tokko hoggaa jiru jireenya isaadhaa ni beekanii yoo du'e immoo karaa awwaallachuudhaaf itti xaaratan jechuu barbaadeeti kanaafuu iyyaafannoodha baga jiraattaniin kanaan dhufeef kanaafi warri agartaniis komanta jalatti barreessitanii akka jiruu fi waan jiru hundaa'u yoo dhabdaniis waan jiruuf hin jirre hunda akka nuuf gabaaftan jechuun barbaada garee irratti sheer gootanii bakka hundatti akka waliif qooddan kun dhaamsa obbolummaati asumatti dhaabagaa xumure suuraa isaa isiniifin agarsiisaniin jee kuni amma kana rabbi barakaa isinaa godhu nuuf jiraadha umrii dheeraadhaadha maaliif jennaan abboleessa keenya tokko amma dura rabbii kan jannata isaa godhu makfulaa rabbi haa kennuufi yaama keessatti jiisaa kanattidha isheenee akkasumatti hoosate oduu namni hedduun quban qabaatiin hoosummaa dhagaame malee eega du'ee bulii meeqatti dhagahame jechuudha maaliif namni danda'ee wal to'atuu hin danda'amne akka dur namni deemee nama bakka san jiru to'atuu hin danda'amu waan ta'eef warri dhimmi ilaallatu warri achi dhaquu danda'u warri waan kana to'atuu danda'ullee ummata bal'aa bakka itti biyyattii tana keessatti waan akkanaa keessa jiru hunda akka irra deemanii to'atanii isa lubbuun isaa darbees kun baluudha lubbuun isaa darbe kan dhabee dhiifamaa godhuuf jechaati isa immoo fayyaan qabnees hoosatee jira mana hospitaalaa jira jechaati wanni akkanaa kun oduu silaa dubbatame gaariidha talammata ammoo galmi baranaa kun 40 takkatti haddadamee yookiin tilmaamameeti jalqabamee 40 takka sangalchine 40 sangalchine nagahatti jechaaf dhaabuu wanni isaa nuuf hin galle ummanni keenya ammaa rakkoo keessa jira mootummaan Itoophiyaa maaliif ummata kanatti callisaa maaliif rakkoo kana irratti dhiisaa ummanni keenya rakkataatti jira rakkoo kana keessa maaliif ummata hin baafne warri safaaraatis maaliif calliftan maaliif hin iyyaafanne namni 40 qofaadha firri keessan haliin keessan namni sabaa sablammiin isin ni bulchina jettanii irratti mootummaa qabatanii taa'u jirtan isaanuma san qofaadha moo maal jechuudha wanni kun kiiloo 8 sheenee egaa ummata of jaalatuu fi olaantummaa jaalatu guurramanii akkuma sanitti isaan galchamanii sani achitti warri isaan duubatti hafe akkasumatti hafe jechuudha amma nama miilaa rakkatee arabiyyaadhaan deemutu jira jechuudha arabiyyaan deemu nama san suuraa isaallee viidiyoo isaallee isin agarsiisee jira ammallee ofeeta isiniin agarsiise jechuudha alaan galuudhaan namni sun tattaaffii godhee ofiifillee itti bilbilee ittillee dhaabbatee dadhabee jennaan itti dhiise jechuudha ma viidiyoo isaa hin agartan viidiyoo isaa ni jira
Kanaafuu waan akkanaa kanaaf warri dhimmi ilaallatu callisuudhaan qabu hanga danda'e tattaaffii godhuu qaba. Uummanni kun karaa kana keessa godhuu qaba. Kun dhaamsa biyyummaa waliin qabnuuti. Dhaamsa biyyummaa waliin qabnu dhaamsa isinillee ammoo dirqama uummata keessaniif dhaabbatu warra dhuftan akka irratti mul'attanii hojjettan ka hoosate mana hakimitti ka to'attan kan mana hidhaa jiru kan mana hidhatti to'attan kan ammoo du'ee jiru tallaa jetti ka to'attan jechuun barbaada. Kun egaa dirqama keessan naaf fakkaata. Yoo irraaffataniillee si yaaddachiisuudhaan nuyillee namoonni dirqamne obbolummaan nutti jira, firummaan nutti jira, nama biyyummaan nutti jira. Maqaan keenya tokko isa firummaan qabnellee maqaa keenyaan tokko waamamna. واحد وبوش ماتنا وننجن نلالتي واحد وبوش مريدنا وننجن نلالتي سنيفو ورد ملالتوس ورد المال رموتا تنسقلين كوني اسم برقى وندك يسنا كجرول تجتم بربادا فياتا جرا دادا علماء إما أمتا رب كتا تاجر رب الراقع بلو رب الراقع بلو أمتا كينيا كم مقودواني تي غلبت أمودي دي أمتا مقودواني تي ربين أكتشنون غفان اللي أماني نوغد أجرو خنا ربين warra ummata biyya aalamatti waliin jaalachiisu rabbi nu hafitu sagalee teenyaa fi maqaa keenyaa fi gurra keenyallee warra jaalatamaa ta'e mul'atu rabbi nu haa taasisu jibbamuu duraa rabbi nu haa baasu arrafamuu duraa rabbi nu haa baasu bakka malletti wareegamuu jalaa rabbi nu haa baasu wareegan taaneef wareegamuu jalaa rabbi nu haa baasu ilmi oromoodhaa oromichi dhashee bakka hin taaneef wareegaman taaneef lubbuu isaa baasurraa rabbiin haa bararu rabbi nu haa bararu oromoon waliigalti diinaa fi fira beekuudha qaba. Firaa fi diinni isaa eenyu, firri isaa eenyu. Namni diinaa fi fira hin beekne ofuun beeku. Namni fayyaa qabu, aqlii qabu, rabbiin gurra kanatti dhaggeeffadhaaf namaa kenne, ijatti argaaf namaa kenne, mataa waa hundatti yaadaaf nuu kenne. Malee akkuma kana ofuu dura milladhaan limmoo hin taane jechuu ilmi namaa. Namni waan kaleessa kee darbee yaaduu qaba. Waan boruu dhufaayis yaaduu qaba. Waan har'a keessa jirus beekuu qaba. Kan hoggaan jiru dhaamsi bal'aan kuni warra biyyaa laallata. Oromoo biyya keessa jiran ta gammachuu jirtus ni gammaddee gammachuu itti fufi ta boocha keessa jirtu immoo rabbii kee kadhu rabbiin sirraa qoorsa mimmaani nuti dubartiin dargaggeessi akka fuudheen mushurraa ta'e irraa wareegame qabna kan ilmaan lama dhashee irraa du'ee wareegame qabna kan ilmaan sadii irraa wareegame qabna kan ilmaan meeqa dhashee wareegame irraa qabna dubartiin sun bututtuun buufanne yatiima san deemnee yatiim sun hamma isaan jiranii fi ilmaan eenyu akka ta'e hin baranne huccuu tana uffadhu hin jenneeni qoonqoo tana nyaadhu hin jenneeni rakkoon ta biyya keessatti taasitiin nutti dhuftee callifnee taa'utti jira jechuudha yatiima uummanni keenya irraa wareegame doon gargaariin oduu biran gahin gocha kaleessaa irraafannee diinaan har'a fira godhachuun keenya nuuf fafa ta'uu qaba warra du'an rabbiin kan jannataa godhu hundaafuu dirqamni oromoodhaa diina ofii baree fira ofii baree lafaa fi lafee isaa bakka jirtuu fi waan duutuu fi waan hin dooneef baratuudha qaba. Reeffa ofii namni koonnoo nyaachisuu hin qabu. Madaaha ofiidha madoo ofiidha. Otoo lakkaa ani du'e bishaan obaasaa jiru bineensi dhufee tafasaadha. Oduu asii nyaatee kokkee kutee wayi achi ol nyaataa hamma inni lubbuun isaa baatu kan of godhu gowwuma wallaalumma jechuudha. Namticha kaleessa diina jettee dullaan barbaadaa turte uleen barbaadaa turte har'a firaa jettee onan dhungadha jette si ciniina malee dhungayante sitti liisu waan amma kanaati kun oromoo bal'aa laallataa ilmi oromoo ilmi oromtichaa garuu waan keessa darbe wallaalu fayyaataa jiraadhaa umrii dheeradhaa galanni keessa bilisummaa ta'u rabbi nagaa buusu umrii sanaa dheeressu nageenyi keessa naa bayyatu qalbiin keessa naa gammadu dhagaa jiraadhaa gaa fayyaa ta'a salaamu alaikum